in kufta. Egaa maatii keenya deebinee dhufnee jirra. Kunoo daabboon ga'ee jira. Daabboo yoon tolchu mucaa kiyyaafuu inaaf hin mijanne kaameraa hin teessisu waan ta'eef kanaaf baradistii keessattan hojjedhe baay'ee das nama jira dhugaa. Guyyaa biraa immoo iyyuu siniifan hojjedhee agarsiisa akkatti hojjetanii koottaa haa nyaannu siniin jedha baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu. Ashama harka fuune maatii keenya. Nagaa siniif haa ta'u akkam nuuf jirtani nuti nagaa jirraa galata rabbii sinoo naguma keessanii fayyuma jirtanii jiru sin biratti akkami nu bira hunduu gaariidha galanni waaqaaf haa ta'u. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo maal qabannee dhufne seetanii hojiidha lama hojiidha guyyaa hunda taa'uun hin jiru. Innaa wanni kun maali duwwaa har'a koota daabboo akkatti tolchan daabboo bishaanii daabboo kan bishaanii jechuudha. Innaa argitanii ni daakuu duqeetiidha jechuudha. Egaa akkuma argitan qophaa'ee jira jechuudha. Jalqaba maalidha bishaan lazze jechuudha. Bishaan las jedhe kan nama hin gubne akkasumas immoo kan hin qorrine jechuudha. Innaa isaa fi bishaan las jedhe daabboo akkamitti tolchuu dandeessu daabboo bishaanii kan daabboo infaalotiidhaan jechuudha. Kana irratti maanne jaarratti kan tolfamu jechuudha. Amma kiyya qophaa waan ta'eef kanaaf xiqqoo immoo sukkaaraa sitti gootanii sukkaarri dafee sinii bukeessaa fi daabboon isaa firfir akka jedhuuf sukkaarri fayyada beektu kana daabboon akka firfir jedhuuf jechuudha. Akkasumas immoo irshoo yookiin immoo maaliyaa kaameraa jechuudha. Sukkaara ittiin baay'istan margeetti xiqquma warri sukkaara hin jaalannes namni hin jira waan ta'eef namni hundi sukkaara hin jaalatu. Daabboo keessa immoo sukkaara oomishaa das nama hin jedhu jechuun akka bukeessuu fi daabboo akka firfir godhuuf jechuudha. Bukeessa waan illee bukeessa garuu daabboo firfir godha bakka sukkaara jechuudha. Innaa kanaaf daabboo bishaanii irra kan walalaa fakkaatu kan damma caaluun dhugaa siniin jira. Wayini bal'atu mana kee ofne yooma nyaanne kun immoo kaameraa jechuudha. Yooma nyaanne kaameraatiin baay'istan kaameraa yoo baay'eetti yoo keessan baay'inni isin jalaa lixaa waan ta'eef anama manka kana sadiif chatti godhe jechuudha. Innaa kan biraa immoo iyyuu jechuudha tuqur asmuudha yookiin immoo maaliin gurraacha jedhanii as tuquri asmuudii gurraacha jedhama jechuudha. Innis shittaa fi daabboon mi'eessaa gargaara. Kanaan booda waliin geessaa. Zayitii xiqqoo jechuudha. Bakka maanka tokkoon gariyaas. Maaliif fayyada seetanii kun hundu akka dafee bukaa'uu fi daabboo firfir akka jedhuuf wanta biraatti fi miti jechuudha. Soogidda simmoon irraa akkatina. Kanaafuu argitanii
Way ganna keeyyuu isinitti agarsiisutti. Bishaan walitti makattaniiti akkuma isiniin jedhe. Bishaan irraa oole xiqqoo. Kanaaf daabboo baay'ee bareedaa ta'e hojjetu jechuudha. Duqeetiin kana jechuudha kiiloo 5 dhugaa 5 irraa mana fi itti na jalaa baay'atuun oolu. Ay bal'atu qayyaroo malee hin taane bakka. Daakuun itti na jalaa baay'ate. Innaa kanaaf daabboo baay'ee bareedaa ta'e tokko hojjumaan tolchinaa. Kasala irratti yoo mucaan kee ka'uu baate viidiyoo isinii kawwara. Yoo mucaan kee ka'e immoo kaameraan waraabsisuu hin danda'u. Ammas ka'eetii miti garuu nama taphachiisaa jira. Amma booda immoo waan na biraa deemaniif wanni namni bira hin jiraanne sarmu kaameraa waraabsisu sarmeetu jechuudha. Yoo rafe malee wanni jiraate ingidi kaameraa waraabuun naaf jechuu baachuu danda'a. Yookaan immoo yoo inni rafee jiraate akkasitti oolaa bukaa'e isinii kan waraaba jechuudha. Kinoo keessa amma lixii kiyyaallee waliin ga'e jechuudha argitanii. Midhaan keessa na rabba kee singa'uu fixuu naan jechaara. Daabboo nuti deebina. Lixii of keessatti immoo sirriitti ishee godhaa of keessaa. Yoo sirriitti sukkumtan daabboon isaa waaw maaliif farafarama waan ta'eef jechuudha. Innaa akka kanarraa kanaaf immoo daabboon walitti deebina. Nagaanaaf taa'ii akka sanitti baay'ee.